Garaafana bokoka fincaan waa yeroo garatti fincaa'uun qabu garaan ko guutuma. Fincaanii mbau. Fincaanii fincooftan. Sagaraanis mbau. Sagaraanis mbau. Sagaraanis fincaanis mbau. Gajjari ol jari bilisam. Gajjari ol jari la. Dura makam ta'uu dandeessu. Dura taa'uyyuu hin danda'u. Taa'uyyuu hin dandeessu. Na cannaqa. Si cannaqa ture. Amma fayyeera. Amma fincaa'e faa kan jedhu sitti dhufeera. Fincaa'eera. Qaxxitaa shinti beetiin haa dhaqaa. Dhaqaa finceessaa kottaa. Dhaqi. Ilillee fidaa gooftaa kanaaf. Kaameeraa maaliin duukaa dhaqi. Maal taatan? Garaafana bokoka fincaan waa yeroo garatti fincaa'uun qabu garaan ko guutuma. Fincaanii mbau. Fincaanii fincooftan. Sagaraanis mbau. Sagaraanis mbau. Sagaraanis fincaanis mbau. Hidhaman tokko waaqa si fayyisu. Maani barreeffamni kun? Maal riiverii? Eessatti isinii barreessan? Laqqamtee. Eessarraa? Gudayyaa Biilaa. Okay, Gudayyaa Biilaarraa Laqqamteetti isinii barreessan. Okay. Akka Waaqayyoo hidhaa keessan ciru akka Waaqayyoo gaaffii keessan deebisuu itti amantu miti? Yesus gooftaadha. Waaqayyoon danda'amuu hin danda'u? Amma asumatti fincaanii fi sagaraan asumatti ba'uu jalqaba. Yesus geetaa no. Teessuma sanaa fudhaate asirra kaafi. Nagaan siif haa ta'u. Maqaan kee? Jambaree Gabayyaan jedhama. Jambaree? Amma amanaa jirta? Waaqayyo akka si fayyisu? Hammam dhukkubni kun kan sirra ture? Bara 2015 na jammare. Okay. Baruma kana. Ammanchiitii kalee kulaaleetii onnee congaarraa haqee tiruun keessi tuqameera. Nimonna didee hunduma. Stiin haa edhime? Garaan immoo na waxxanee. Afaan kee banni. Isa garaan sirreessina. Maqaayis liqimsi. Milla kee diriirsime. Gadisi. Amma yeroo waan hin qabne follachiisii boqonnaan kennanii fi def. Abiddaan si qabeera. Lollachiisaa agaaninti na'u. Hafuura hamaadha. Hafuura jawweeti. Namjattii tokkotu irratti hojjechiise. Hafuura jawweedha. Hin gadhiisa amma. Amma gadhiisa. Def taa'uu hin danda'in abidda sitti dheeraa. Abidda def hollachis hollachis. Yeroo kee dhumeera. Gadis. Hollachis def. Yeroo kee dhumeera. Hey! Def sagalee guddaan caraanaa defi bay keessa def caraanaa bay.
Sanumaan lafaan nayi. Def maqaa Yesus Kiristoosiin. Bineensa garaatti nama gashee seexanni nama jiraachuu qabu ajjeesuuf guyyaa itti beellama. Waaqayyo garuu inni garaa oo'aanuu baatu nyaatamuu umurii malee fi guyyoota nuu dheere keessaati kan harkaan qabne sagantaa isaa nu xumursiisee nu jiraachisuudhaaf abdii keenya isa ta'e harka waan nu diriirseef bineensi karaatti nu kottoonfachiisuuf humna dhabeessa ta'eera. Hallelujah. Gajjadi ol jedhi bilisaam. Gajjadi ol jedhi laal. Ol jedhi. Ilillee fidaa gooftaa kanaaf. Isa lagaan kolalla buchaala. Onneen ko garummaa kee lakkaaha. Wali gaddeebi laal. Na lakkaaha. Naatti dhaga'ame dhalin jedhu. Oolmaa kee garaan koo namoogaa. Namoogaa. Amanachuun koona olcheera. Sagaleen galataa hiyyata Yesuus. Ulfaadhu jireenya kee jiraate. Naatiin badu yoonaan si guguufe. Akkas miti akkanaa jette gaafa hundumaa kaala naa barsiisa. Illee naa dhibbamuutti iddoo koo hawwata. Mudaa koo dhoksita. Teensi beekanu gaahin durama akkam ta'uu hin dandeessu. Dura taa'uyyuu hin danda'u. Taa'uyyuu hin dandeessu. Na cannaqa. Si cannaqa ture. Ammoo Amma na wayyeera. Amma fayyeera. Dhugaadhaayi. Dhugaa. Amma fincaa'e faa kan jedhu sitti dhufeera. Fincaa'e dheeraa. Qaxxitaa shinti beetii naa dhaqaa. Dhaqaa finceessaa kottaa. Dhaqi. Ilillee fidaa gooftaa kanaaf. Kaameeraa maaliin duukaa dhaqi. Akkan yaadamee fi akkan eegamee badiisa. Garuu Waaqayyoo na oolcheera waan baay'eessa. Gadi jedhati. Garuu Waaqayyoo na oolcheera waan baay'eessa. Gadi jedhati bisaamayyuu. Akkan yaadamee fi akkan eegamee badiisa. Garuu Waaqayyoo na oolcheera waan baay'eessa. Amen amen. Garuu Waaqayyoo na oolcheera. Raasuu yeesicha samaayidha. Hakicha walitti buusaa ilillee fidaa Yesuusiin. Ulfaadhoo Waaqa koo ulfaadhoo mootii gadi galeessi. Na wajjiniin turtee yommuutti kophaa koo. Sinaan bahee galee waa tokko namni gadi galeessi. Akeeki diina koo fixaanis hin baane abbaa koo fiixaan. Na wajjin ta'eera gargaarsa bumbaa kee diinni koo kufeera alfaatu maqaan kee. Nagaati nama laatu isa fiirri kennu miti kan qabeenyi kennu miti. Baga nagaadhaan gara waldaalattu afuura waaqayyootti nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Jambaree Gabayyoon jedhama. Biyyan irraa dhufadhe aanaa Gudayyaa Biilaa Gandaggoon kan ijaa jedhamu keessaan dhufe. Fayyina atattamaatu guyyaarraa kana isinii ta'e waaqayyo akka addaattiidha kan inni isin fayyise. Mee dhukkuba maal irraatti kan waaqayyo lafa kanarratti waldaalattu afuura waaqayyoo keessatti isin gargaare mee fayyina atattamaa kana? Dhukkuba nani qabu ture kaleedha. Onneedha, congaarraadha, dhukkuba tiruudha kanarraati.
ni fayyima. Waggaa meeqa ta'a dhukkubi kun kan isin irra ture? Bara 2015 na qabee gaafa tokko jechuudha ayyaana waggaa ni nyaanne ayyaana waggaa akkatti oole. Ergasiitii mi'aan na dhowwee garatti nyaadhuun qabu yoo nyaadhe garaan kun na bokoka. Mana yaalaa matti deddeebi'ee manni yaalaa tokkoyyuu waan na danda'in dhabe isarraatii kaaseen asii hospitaala riiveraalii Soorgaa jedhamuun dhufe. Achitti isinii rifeer ta'e achitti isinii barreessanii? Dura na barreessanii achiitii ji'aa fi torbee lama ciise qoricha naa laatanii qoricha fudhee galee naannoo ji'a lamaa tureen ammas ji'a lamaa booddee inni isaan dhaqee waraabaa turan deebi'ee natti ka'e. Hospitaala naannoo keenya irra jirurra hospitaala Gudayyaa Biilaa jedhamu riiverii naa barreessanii hospitaala Laqqamtee akka dhaqxinaan jedhanii riiverii naa kennanii nan dhufe. Marsaa lammaffaadhaaf dhuftanii? Marsaa lama dhufe. Duraan Soorgaarran ture. Ergasii immoo hospitaala addanaan dhufe achi immoo ji'an ciise gaddaa gaafa sadiin bahee dafinoo jechuudha. Akkamitti gara lafa kanaa dhuftanii mee? Gara lafa kadhannaa kana. Gara iddoo waldaalattoo akkamitti dhuftanii? Namuma gaafa deennaan waldaa araaraas dhaqnaan waldaan araaraan jiruudhani. Jennaan namichi tokko baajaajii oofaayyuu waldaa laga xaafii jedhamu tokko deemii waggaa laltuu isa jedhu achi dhaqii achi deeminaan jedhe. Isaa booddee baajaajii anuma isaan na fidee dhufees. Mee dhukkubi keessan kuni mana qorichaatti deddeebitaniittu ammamidha baajata ammamfaa baastanii? 62,000 riiveraalittan baase. Eeggadda immoo 17,000 baase asuma hospitaalatti. Walumaa gala gara 70,000 olii fixxaniittu jechuudha. Inni biyyaa immoo 7,000 immoo baakko irrattan baase. Gara 80,000tti siqataa jechuudha. Amma kana keessatti manni yaalaa wanta isinii godhe tokko iyyuu hin qabu. Gaafa namni Waaqayyoo ergamaa taarikuu fa'aa isinitti bu'anii miira akkamitti isinitti dhaga'ame mee sa'aatii isaan isinitti bu'an sana? Yeroo sanatti akka gammachuu wayii isinitti dhaga'ame natti siin salphate yaa'ee dhumaa gadi gara miila kootti. Yeroo sana immoo xinno fincaa'ii naan jechuu barbaade. Isinitti himne ergamaan fa'aa immoo fincaanni isinitti dhufeeraa jedhanii gaafa isin gaafatanii sa'aatii masana baatanii fincaanni tooratti deebi'e. Ji'a meeqa fa'aa taa'ame fincaanni kan hin fincaa'in turtan? Ani qabamnaan fincaan hin fincaa'u. Bara 2015 kana jalqabarraa kaatanii fincaan fincooftanii man beektan? Beekama asii waraabama malee yeroo hunda. Eessaan? Asii waraabama. Asumarraan liitirii 6 fuudhanii. Liitirii 6 keessaa fuudhame? Asiinis akkanuma kanan. Asiinis akkuma kan? Akkana kana kuna. Cinaacha garasiif garanaa keessaati jechuudha kan isaan fuudhaa turan. Amma mee akka gaafa achirratti isinii kadhatamee xumuramu isin baatanii erga of ilaaltanii booddee gammachuu akkamitti isinitti dhaga'amaa ture? Gammachuu jalquman fi faayyeen gammachuu dhugaan natti dhaga'ama. Gammachuu maddaatti isinitti dhaga'ame? Amma jijjiiramni guddaan isin keessa jira. Jira. Dhaloota lafa kanarratti illee dhufanii waaqeffatan miidiyaa TV lattuudhaan waldaa kana keessatti illee waaqeffataniif mee isin ergaa akkamii dhaamtume? Waa'ee lafa kanarratti dinqii akkas ta'u kana mee ergaa akkamii dhaamtu dhalootaaf? Ani amma yeroo galuyyuu namoonni dhukkubsataa yoo jiraatu ta'e waldaan akkasii nama mana achii nama fayyisaa waldaa akkasiitti waldaa Waaqayyootti. Waldaan lattuu hafuura Waaqayyoo jettanii dhugaa baatu? Dhugaa baanee achitti nama fayyisaa kootti achi sin geessaa fidee fayyisuu nan danda'a asitti. Gooftaan isinaa eebbisu eebbifamaan isiniin jedhaa fayyina keessan kana isa fayyitan kana Yesuus biraan hafinaa eebbifamaa.